Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha Anolee Global Media irraa oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Hussein Maddaatiin. Odeeffannoo kennaa guyyaa har'aa keessatti weellisaan jaalatamaa fi Oromoo qabsaayaan beekamaan uummanni Oromoo akka lubbuu isaatti jaalatu weellisaan artist Zarihuun Wadaajoo akka malee dhukkubsatee hospitaala galeetii jira. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin immootu lola hamaa naannoo Amaaraatii fi naannoo Gondar naannoo Tigraay jidduutti gaggeeffamuun naannoon Amaaraa Sodaamaa keessa galuudhaan magaalaa Kabaddaariif Gondar dabalatee magaalota naannoo Amaaraa sochii sa'aatii daangessaniitii jiru. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin dubartoonni abbaa manaa isaaniitiin gudeedamus himachaatii jiru. Tamsaasni keenya idilee guyyaa AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'u warroonni YouTube channel keenya subscribe hin godhin YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha mata dureewwan oduu irratti isin himne kana gama keessan dhiyeessina. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa kenna. Artistiin Oromoo jaalatamaa fi qabsaa'aan waggoota dheeraadhaaf gama aartiitiin qabsoo uummata Oromoo uf dura furguuggeessaa ture. Gama aartiitiin qabsoo Oromoo sona itti godhaa ture. Gama aartiitiin qabsoo Oromoo jajjabeessaa ture. Gama aartiitiin uummata Oromoo onnee itti horaa ture. Artist Zarihuun Wadaajoo dhukkubsatee hospitaala Rift Valley Adaamaa ciisee akka jiru maddeen keenya Anolee Global Mediaatti himaniitii jiru. Artist Zarihuun Wadaajoo ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa booda fayyaa dhabaa dhufuusaatu himama. Waggaa kana guutuu haala ulfaataan dabarsuu fi dhukkubsachaa akka ture haati manaa yookaan haati warraa isaa addee Olaantuu Gammachuu bilbilaan miidiyaatti himaniitii jiru. Akka addee Olaantuun jedhanitti artist Zarihuun Wadaajoo dhibeen waan itti hammaateef yeroo ammaa hospitaala Rift Valley Adaamaa ciisanii yaala argachaatii jiru. Sadarkaa dhibee artist Zarihuun Wadaajoo ol ka'aa dhufuusaa kan himan addee Olaantuun dhibee onnee kalee fi sombaan dhibamaa jiraachuu isaanii ogeessotarraa akka odeeffatan dubbatu. Waxabajjii 29 bara 2020 guyyaa artist Haacaaluu Hundeessaa itti wareegametti ajjeefamuu artist qaalii kana yeroo dhaga'an of wallaaluun dhibeerraa bu'utu himama. Artist Zarihuun Wadaajoo abdii fi egeree muuziqaa Oromoo kan ta'e Haacaaluu dhabutti hedduu akka miidhame kanaan dura yaada miidiyaaf kenneen ibsees ture. Haati warraa isaanii addee Olaantuu Gammachuu uummatni Oromoo fi dinqisiifattoonni isaa hundi waan danda'aniin bira dhaabbachuu akka qaban waamicha dhiyeessaniitii jiru. Kanaan cinatti waaqa kadhachuufiin akka nuuf birmattan barbaanna jedhan. Zarihuun Wadaajoo warraaqsa muuziqaa Oromoo ammayyaa keessatti weellistoota hangafoota jedhamaniif dinqisiifattoota danuu qaban keessaa nama tokkodha. Artist Zarihuun Wadaajoo bara eebbisaa addunyaa Umar Suleymaan, Ilfinesh Qannoofaa akkasuma warra akka Usmaayyoo Muusaafaa artistoonni jajjaboon saba kana karaa qaartiitiin karaa sirbaatiin abaa'oo faarsuudhaan ummatatti onnee huruudhaan wayyaanee abaaruudhaan wayyaaneen diina ummata Oromoo akka taateen karaa sirbaatiin ummata Oromoo hubachiisanidha. Ummanni Oromoo qabsoo isaa jabaatee wayyaanee akka balleessuu qabu warroota godhan keessaa artist Zarihuun Wadaajoo nama tokko. Warra akka Umar Suleemanii fi eebbisaa addunyaa faatti aasuudhaan namni maqaan ka'u yoo jiraate Zarihuun Wadaajooti. Zarihuun Wadaajoo umrii isaa guutuu saba kanaaf gubataa jedhaa nama jiraataa turedha. Rakkinootii dhukkubsatee mootuu sirriitti galeetii jira. Sanuu bira darbee hospitaalatti galeetii jira. Namni umrii isaa guutuu jedhaa nuuf jiraataa ture kuni gargaarsa keenya nurraa barbaada. Umrii isaa yeroo uummanni itti dalagatee jiraatutti yeroo uummanni kun biyya alaatti baqatee kun immoo biyyuma keessatti waan garagaraa gochuudhaan jireenya isaa fooyyessuuf tattaafatetti inni garuu qabsoo Oromoo fooyyessuudhaaf tattaafataa waan tureef dhimmi inni waa'ee ofiitiif yaade yeroon inni waa'ee ofiitiif yaade baay'ee salphaadha.
arra dhukkubsatee kinootiin hospitaala jira. Deeggarsa uummata Oromoo barbaada. Uummanni Oromoo artiist Zarihuun Wadaajoo bira dhaabbachuudhaan akka gargaartan immootu yaamicha isiniif goona. Odeeffannoo keenya gama biraatiin Amaarri akka malee muddamteetii jirti. Bahar Daar fi Gondar dabalatee magaalonni naannoo Amaaraa sochii sa'aatii daangessan. Lola daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti adeemaa jiruun walqabatee magaalonni naannoo Amaaraa hedduun sochii namaa sa'aatiin daangessaa jiru. Magaalaan guddittiin naannichaa Bahar Daaritti qaamoleen nageenyaan alatti galgala sa'aatii 2 hanga barii sa'aatii 12tti sochiin kamuu dhorkamee jira. Uggurri sochii kun hagayyaa 14 bara 2021 galgala sa'aatii 2 irraa eegaleeti kan labsame yoo ta'u rakkoon addaa namni isa mudate qaama nageenyaa beeksisuun socho'uu akka danda'u bulchiinsi magaalattii beeksise. Namni labsii kana darbee wayita socho'uu argame tarkaanfiin akka irratti fudhatamu bulchiinsi magaalattii gama marsaalee hawaasaan dhaameetii jira. Kun hundi muddama lola amma keessa jiran irraa kan dhufedha. Wayyaaneen ammaa dhuftee Gondarii fi Bahar Daarin narraa fudhattee sodaa jedhuuni. Akkaataa labsii kanaan galgala sa'aatii 2 booda manneen daldalaa fi bashannanaa akkasumas konkolaataan socho'uu hin danda'u. Qaamolee nageenyaa ergamni kennameefiin alatti namni kamuu meeshaa waraanaa qabatee argamuu akka hin dandeenye akkasumas gaddaafis ta'ee gammachuuf dhukaasuun akka hin hayyamamne himameetii jira. Guyyoota muraasa darban humnooti Tigraay gama kibbaa fi kibba lixa Tigraayin magaalota naannoo Amaaraa garagaraa to'annaa isaanii jala oolfachaa jiraachuu himu. Dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa humnootni isaanii magaalaa naannoo Amaaraa Nufaas Mawucaa jedhamtu gahutti fuulduratti imalaa akka jiran marsaa hawaasaa irratti barreessan. Mootummaan naannoo Amaaraa magaalotni isaa humnoota Tigraayin to'atamuu ni waakkata. Inumaa kibba Gondar Gayint fi Walloo Kaabaa naannoo Waldayaa fi Marsaatii Raayyan ittisaa fi humnootni Amaaraa humnoota Tigraay irraan miidhaa jabaa geessisu dubbi himaan naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunaa himu. Miidiyaaleen biyya keessaas gabaasu. Bulchiinsa magaalaa Bahar Daar jiraattonni magaalaa isaanii siyaa'inaan naannawa isaa akka eegu ergaa gadabarseetii jira. Bulchiinsa magaalaa Gondar sanbata kaleessaa humnoota nageenyaan ala galgala sa'a 3 hanga barii sa'a 12 socho'uun akka hin danda'amne labsee. Namni rakkoon addaa mudate qaamolee nageenyaa beeksisee yoo ta'e malee socho'uu akka hin dandeenye kanneen osoo socho'anii argaman irratti tarkaanfiin akka fudhatamu himameetii jira. Namoota rakkoon fayyaa isaan mudatee fi ambulaansiiwwan 10 qophaa'uu fi lakkoofsi bilbilaas itti godhameetii jira. Uummatni gurmaa'ee guyyaa fi halkan dabareen magaalaa isaa akka eegu akka taasifamu bulchiinsa magaalattiitti ibseetii jira. Konkolaattota qaamolee nageenyaan ala konkolaattotni kan galgala sa'aatii 1 booda hanga barii sa'aatii 12tti socho'uu hin danda'an. Magaalattii keessa keellawwanii fi manneen ciisichaa garagaraa sakatta'iinsa idilee akka jiraatu ibsi bulchiinsa magaalattii dabarseetii jira. Magaalaa Dabra Maarqootis magaalaan Dabra Maarqoot jimaata hagayya 13 irraa eegalee galgala sa'aatii 12 booda hanga barii 12tti sochii uggurteetii jirti. Magaalaan Kombolchaa fi Dasee mootu bulchiinsa magaalaa Kombolchaaf Dasee torbaan darbe ture sa'aatii 2 booda sochiin kamuu ugguramuu kan labse. Kunis magaalaa naannoo Amaaraa kaaba Kombolchaa fageenya dhiyoo irra jirtu Waldayaan humnoota Tigraayin to'atamuu ibsamuu hordofeeti. Humnoonni Tigraay Waldayaa to'achuu haa ibsan malee aangaa'onni naannoo Amaaraa ammallee naannichatti lolli jabaan adeemaa jiraachuu himu. Kombolchatti kan qaamolee nageenyaan alatti konkolaataan kamuu sa'aatii 2 booda akka hin sochoone yoo dhorkamu baajaajiin ammoo sa'aatii 1 booda socho'uu hin dandeessu. Haaluma wal fakkaatuun magaalaan Dasees kiidhota darberraa eegalee sa'aatii 2 booda sochii uggurteetii jirti. Baajaajonni sa'a 12 booda socho'uu hin danda'an jedhameetii jira. Baatilee 9 dura kan eegale waraanni Tigraay erga yeroo dhiyoo as naannolee Amaaraa fi Affaaritti babal'atee sababa kanaan lammiilee kumoota dhibbaan lakkaa'aman qe'ee irraa buqqaaniitii jiru. Humnoonni Tigraay hanga daangaa naannoo Tigraay waraana dura ture
guutumatti to'annaa isaanii jalatti deebisanitti akkasumas tajaajiloonni qunnamtii adda citan deebi'anii fi gargaarsi namoomaa danqaa malee Tigraay gahuu eegalutti lola akka hin dhaabne beeksisaniiti jiru. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoon keenya guyyaa irraa kana odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura.